السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورينا منتابرة قبضين اللين الشمع أكم جلتن نجا فيادا من كسمو بك جلتن نجيني واقع سنر هاجرات خبجم توتا في داو توتا أردف توتا فري أورو بك جلتن هندتي نجيني واقع اسم بر هاجرات اسم جاء أكم بكم waa'ee gartee biiftuutii fi hordaa fallee akkuman qabetti harkaa qabaji imala kiyyallee lafan keenya deemuutti hin jira. Biiftuun gartee sirrii jirti jechuun kiyya biiftuu hordaa haa ajjeeftu jechuu osoo nafiif hin taane aniin kun jalaa amna sa'a afur deemanii irraa fagoo jira. Isaan kanarraa magaalaa adda addaa jirra. Namni keessa jiru ni beeka naannoo gartee Zamaar jedhamtuun jira. Achirraa haguunan gartee miiqaa'ee dhufuttu muciyyoon tun miyyoo tana gartee miyyoon ishee itti qixaattatti. Deechirraa dhaammadhee gartee mi afaan wanni jee muciyyoo tana ajjeesuu isheetillee waan afaan qabne waan jedhamtuuf biiftuu sirri jirta jechuun kiyya sun saniifi malee waan biraatiif miti. Har'a akkuma beekamu anilleen dhufeetiin jira asii fuula duraaf gartee waan irra ga'e hundumaa'u isin dhageessisa. Amma immoo halaalarraa miyyoo tana gartee miyyoon ifin itti jechettee heddummeesse. Miyyoon tun miyyoo tana harkaa qabdi. Harka ishii jirti. Harka kiyya keessa hin jirtu. Muciyyoo tana ajjeesuun ishiitillee gartee waan afaan qabne jeetiin gartee akkasitti miyyoo sirri jirta baga gammaddi jechuun kiyya sun saniif. Nama tokko nama si harkaa nama qabee nama harkaa qabu tokko halaalaatti hin dhadhaamatan hayyee tole jedhanii gartee sossobanii if harka naqan. If harka naqan booda ni beekta. San booda akka afaan Oromootti hojii deeman. Musalummaa waan rakkoon qabu jee wardaan gartee nama raruu dhabdee miyyoon tun qabdee miyyoo tana if harka naqte takka gachiisee irra. Har'a gartee dhufe waa hundaanuu gartee seenii magaalaa tana fuula dura jala dalagee ishii tana ijoollee keessa jirtuun illee hedduu isaaniitu illee dubbiseetiin jira jee. Ishiillee gartee nama hedduu jalatti godheetiin jira. Karaa ishiin deemtu mana ishii irraa baatu bakka gartee naannoo ishiin galtu waa hundaa'u naa qoradhaa waa hunda qophii xumuree beeku. Namni jala jira hoggaa waa dalagan afaan lallabuu osoo nafiif hin taane hojiidhaan itti hiikuudhaaf tattaafatan. Tattaaffii kanallee akka ajaa'ibaa jalan jira. Ishiidhaan gartee sirrii jirta jechaa tuman qabee ishee harka kiyya galfachuun kiyya waan afaan qabne malee wardaa gartee biiftuu harkaa baasuuf waa takka illee gartee qophii xumure akka ajaa'ibatti wanni feete sun yoo taate nuti wal malee gartee waan qabnu as keessattis isaan gartee wanni waan tana hundaa'u fide hinaaffadha. Waa'ee gartee jaarsi irraan jaartii tun fidu fuudhuudhaati. Isa waan ta'eef tana hundumaa'u ijoolleen gartee akka keessa jala dalaguu jirtanillee afaan cal'isaadhati. Jala dalagaa akka ajaa'ibatti gartee ittiin dhadhaammatinaa yoo itti dhadhaammatan gartee miyyoo tan lubbuun ishiitu waan akka namatti hin fakkaanne haalli gartee amma isheen itti jirtu kun haala yaaddessaadha. Kana gartee irratti hojjennee akka ajaa'ibatti ishuma sana yoo gartee harka baafna. Sun shakkii takka illee hin qabnu. Nuti gartee inni akkas jirus inni akkas hin jirres yaada fi gartee ilaalchi keenya tokko waan ta'an irratti xiyyeeffannaadhaan hojjennu akka ajaa'ibatti jala jirra. Namallee jalatti goone akkasitti akka ajaa'ibatti gartee gurra qabnee ishumaa guyyaan isheen harka keenya seentu illee ni dhufa. Saniifuu gartee miyyoo aboo muciyyoo tana irra jirta dhuga qabda. An kan jiruun maalis ta'e beekta osoo an bira hin geenye miyyoo tana wayi ajjeefti je'eeti malee waan biraatiin miti. Wanni biraa beeku takka illee hin jirtu. Ishuma tanaattu akkasuma jechisiisanillee akkasitti akka ajaa'ibatti gartee
qophii beekamaa xumuraatiin jiranillee seenaatiin jira magaalaa isaan keessa jiranillee akka isaan jira. Ammaa warteen gidaaruma namaa jala dhaabbadhee kan ifa waraabu jira gabbee ala malee tana amna beek itti jira. Kana waa irra geenye hundaa'u isiniin akka ajaa'ibaa tana guyyaan garteen tana hundaa'u injifannee garteen iddoo dabarsinullee ni dhufa akka ajaa'ibatti harkabaa waan nan ooyoo namaa garteen kumaatamaan akkasa jira. Tana dubbii takka malee akka ajaa'ibatti injifanna. Tana waa takka illee nu yaachisitu. Garuu garteen yoo sirraatti lallabne miyyoon tun miyyoo tana ni miti. Tanaaf garteen miyyoo irra jirtatti bakka gammaddee afaan isin jechaa ta'u hojii garteen itti jirra beeku. Namni hoggaaniif nama waa godhuu deemu zimjee garteen hojiidhaan agarsiisa. Tana garteen akka ajaa'ibatti jala jira. Waa irra geemmoo hundaa'u qabadhee isin dhufaan akka ajaa'ibatti. Isin warreen garteen qilleensa kana irrattan du'aa munoo godha akka ajaa'ibaa garteen tana waa hundaa'u ni baafna harkaan. Ilmaan Oromoo garteen osoo nuti jirru hinaaffadhaaf waliin ajjeesu. Tana tole hin jennu beeka waa takka duwwallee hin deebinu toles hin jennu akka ajaa'ibatti finna waa hundaa'u.